Ibsa ajajaa olaanaa ABO rakkoon hidhamtootaa fi baqattoota Oromoo furmaata hatattamaa barbaada. Dursa uummata keenya bakkayyuu dhumataa fi dararamaa jiruuf gaddi nutti dhaga'ame guddaa ta'uu ibsanna. Uumaan dhala namaa walqixxeessee uumuunii fi dachees akka irra jiraatuuf badhaasuun kennaa waaqaati. Biyyi mootummaa fi siyaasni namaan tolfamanis lammummaa waliif kennuun daangaa sararanii mirgaaf dirqama dhala namaa daangeessuun bu'aa kalaqaa dhala namaati. Rakkoon siyaasa impaayera Itoophiyaa keessaas sabooti garii fi dirqama qofaaf kennee kaaniif ammoo mirga qofaa qooduun haqdhablummaa babal'isuun madda waraanaaf goolama naannoo gaanfa Afrikaa ta'e. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo biyya keessaaf baqattoonni Oromoo biyya ambaa keessa jiran rakkoo hamaa keessa jiraachuun Oromoo hedduu gaddisiisaa jira. Rakkoon siyaasaa kun gara dhabee lola hamaa keessa seenuun lubbuu fi qabeenyaa dhala namaa guyyuu gaagaa jira. Haala kanaan gidiraan ilmaan Oromoo irra gahaa jiru ulfaatee Oromoon qeessaarraa buqqee karaatti ba'ee rakkoo hamaaf saaxilamaa jira. Hidhaaf ajjechaan itti hammaachuun akkasumas hiyyummaan dararamee akka biyyoota alagaatti godaanuu dirqame. Ilmaan Oromoo biyya isaanii keessatti hayyuu fi mootii ta'uu danda'antu rakkoo siyaasaaf jecha jireenya baqattummaaf saaxilame malee baqattoonni yakka tokkollee hin qabani. Hawwiin baqattoota kanaas akkuma nama kamiyyuu kabajaan hojjetanii jiraachuudha. Haa ta'utii Oromoon mootummaa isaa ari'uu hidhuu fi ajjeesu malee kan isaaf dhaabbatee falmu waan hin qabneef sarbamni dhala namaa kana hin jedhamne keessaa falaan irratti raawwatamaa jira. Jaarraa ammaa keessa jiru keessatti qabaan dhala namaa bifa kanaan nama jireenya baqattummaa keessa jiru mitiitii yakkamaa lubbuu namaa gaagee irrattillee kan gaggeeffamu hin malledha. Mana dhiphaa keessatti lakkoofsa dhibbootaan lakkaa'aman walirra tuulamanii jiraachuun dhukkuba daddarbaaf saaxilamuurra darbee qilleensa dhabuun fayyaa isaanii gaaga'amaa jiraachuun gochaa namooma dhabaa ta'uun hubatamuu qaba. Ilmaan Oromoo Saawud Arabiyaa keessa jiraatan mudachaa jiru ajjechaa jumlaa kan baroottan darban Yaman keessatti mudachaa ture waliin kan wal fakkaatu. Nama yaaduu danda'uuf baqataan keessummaa kabajaati malee yakkamaa miti. Hidhaanis isaaf hin malu. Yeroo halagaan biyya keenyatti baqataa turetti uummanni keenya baqataa beela baasee kan daare itti uffisee waan qabu qoodee fi akka dhala isaatti keessummeessaa ture. Amma rakkoo uummata keenya biyya ambaatti mudataa jiru guddaa gaddisiisaa waan ta'eef furmaata hatattamaa barbaada. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiran akka hatattamaan mana hidhaa keessaa baafaman hubachiifna. Qaamota mirga dhala namaaf falmanii fi aangaa'ota mootummaa mirgi dhala namaaf quuqama qaban hundi akka rakkoo kana furu irratti hirmaatan waamicha dhiyeessina. Gargaarsi hatattamaas akka hidhamtoota keenyaaf dhaqqabu dhiibbaa feesisuu godhamuu hubachiisa. Uummanni keenya bakka jiru waliif birmatee sagalee waliif ta'uun dhiibbaa feesisu karaa mootummootaa fi miti mootummaa tolchitan ni dhaammanna. Wabiin jireenya ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiranii gaaffii keessa waan jiruuf jaarmiyaaleen idil-addunyaa kan dhala namaaf dhaabbatan akka hatattamaan dhaqqabaniif waamicha dhiyeessina. Dhimmi baqattoota Oromoo kun akka rakkoo dhala namaatti ilaalame karaa UNHCR hordofamee furmaata waaraa argatus dhaammanna. Uummanni Oromoo gidiraa jireenyaa fi baqattummaa hidhaa hiraarfamuu fi ajjechaa keessaa ba'uu danda'u yoo bilisummaasaa goonfate biyya abbaasaa irratti abbaa ta'e qofaa ta'uu hubachuun bakka jiru hundaati. Harka wal qabatee tokkummaadhaan qabsoo isaa finiinsuu qofaan akka ta'e ajajaan olaanaa ABO gad-jabeessee dhaama. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa ABO Gurraandhala 2022.